Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraana mootummaa Bilxiginnaa Koomaandoo jedhaman keessaa ilmaan Oromoo 4 miliquun wabootti makaman. Aanaa Dhaarraatti humnoonni finxaaleeyyii Faannoo jedhaman daandii cufuu fi konkolaataa keessaa buusuun ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru jedhame. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashiitti poolisoonni naannichaa ilmaan Oromoo adamsuun ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Kaabinoonni Bilxiginnaa aanaa Kiiramuu saamichaa fi ajjeechaa hawaasa nagaa aanichaa keessaa harka qabaachuun saaxilame. Aanaa Abbichuu fi Nyaa'aatti namoonni hidhattoota Faannoon butaman 11 ga'uun gabaafame. Kana malees dilbata darbe lubbuun nama 3 darbeera. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraana mootummaa Bilxiginnaa Koomaandoo jedhaman keessaa ilmaan Oromoo 4 miliquun waraana bilisummaa Oromootti makaman. Mootummaan Bilxiginnaa waraana isaa leenjisee kutaalee Oromiyaa hedduutti bobbaasus kisaaraa guddaan isa mudachaa jira. Keessattuu warreen waraanni bilisummaa Oromoo fayyaatti harkaan qabuun booji'uu fi tarkaanfii irratti fudhatuun dhabamaa jiran cinatti kanneen fedhii isaaniitiin sirnichaa gananii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalaman akkaan danachaa jiru. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu keessaa waraanni Bilxiginnaa Koomaandoo jedhamanii waamaman 4 waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru. Gaafa hagayyaa 20 bara 2023 fi kaleessaa gaafa hagayyaa 21 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa maqaa Koomaandoon waraana bilisummaa Oromoo akka sakatta'aniif Abiyyi Ahmadiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa qubsiifaman keessaa ilmaan Oromoo 4 qawwee fi hidhannoo guutuun waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru. Ilmaan Oromoo kunneen qawwee Turkii 4, hidhannoo 4, rasaasa 700 fi 67 fi boombii 2 mooraa Bilxiginnaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuun ilmaan Oromoo achi keessatti hafanis gara qabsoo saba keessanitti dabalamaa jechuun waamicha taasisaniiruufi. Aanaa Dhaarraatti humnoonni finxaaleeyyii Faannoo jedhaman daandii cufuu fi konkolaataa keessaa buusuun ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru jedhame. Daandiin godina Shawaa Kaabaa aanaa Dhaarraatii kaasee gara Finfinnee geessu naannoo Amaaraa keessa waan qaxxaamuree darbuuf hawaasni aanatti rakkoolee garaa garaatiif saaxilamanii jiraachuu dubbatan. Yeroo ulfaataa kana keessatti naannoo Amaaraa qaxxaamuree darbuu keenyaan rakkooleef saaxilamaa jirra kan jedhan maddeen tibba darbe abbaa qabeenyaa aanaa Dhaarraa kan ta'an namni obbo Biraanuu jedhaman konkolaataa irraa buufamanii akka ajjeefaman himu. Kana malees guyyaa kaleessaa aanaa kanatti dargaggoo ammaaf maqaan isaa adda hin bahin haala suukkanneessaan ajjeesuun reeffa isaa bakkeetti gatuun isaanii dhaga'ameera. Kutaalee Oromiyaa hedduutti humnoonni finxaaleeyyii Faannoo jedhaman kunneen ajjeechaa fi saamicha hammeessaa akka jiran hawaasni Oromoo bal'aan iyyatus mootummaan biyyan geggeessa jedhu garuu akka waan nageenyi jiruutti dhumaatii uummataa ilaalaa jiraachuus maddeen dabaluun ibsaniiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashiitti poolisoonni naannichaa ilmaan Oromoo adamsuun ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Naannoo uummanni Oromoo baay'inaan keessa jiraatu keessaa naannoon Beenishaangul Gumuz ishee tokkodha. Ilmaan Oromoo naannicha keessatti akka seera biyyattiitti of danda'anii godina addaa ta'uun akka bulan murteeffamus yeroo garaa garaatti garuu ilmaan Oromoo godina Kamaashii jiraatan irratti duguuggaan sanyii raawwachaa jira. Haaluma kanaan godina Kamaashii keessatti torbee darbe keessa gochoonni suukkanneessoon poolisoota naannichaatti bobbaafamaniin jiraattota aanaa Kamaashii ganda Dagubaa keessatti Oromoota hedduu qabuun naasuu tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maddeen himan. Poolisoonni kunneen gochoota suukkanneessoo kana hanga gabaasni kun qindaa'etti jabeessanii kan itti fufan yoo ta'u, daangaa Oromiyaa keessa seenuunis jiraattota Oromoo irratti dhiibbaa gochuuf qophii irra akka jiran jiraattonni sodaan guutamanii dubbataniiru. Kaabinoonni Bilxiginnaa aanaa Kiiramuu ajjeechaa fi saamicha hawaasa nagaa aanattii keessaa harka qabaachuun saaxilame. Aanaalee humnoonni Faannoo weeraranii lubbuu namaa akka baalaa harcaasuun qe'ee fi qabeenya hawaasaa saamaa barbadeessaa jiran keessaa aanaan Kiiramuu tarree jalqabaa keessatti argamti. Humnoonni Faannoo kunneen aanattii keessatti uummata buqqisuun kaampii ijaarratanii akka jiran maddeen himuun warreen gocha akkasii godhu duuba harki kaabinoota aanichaa akka jirus saaxilaniiru. Haaluma kanaan namoonni maqaan isaanii Biraanuu Fiqaaduu bulchaa aanaa Kiiramuu, Hunneenyaa Darajjee hoogganaa waajjira Bilxiginnaa aanaa Kiiramuu, obbo Hundarree hoogganaa waajjira Milishaa, obbo Olaanii hoogganaa waajjira bulchiisaa fi nageenyaa aanaa Kiiramuu kan ta'an
faannoo wajjin hariiroo qabaachuun ibsameera. Akka maddeen jedhanitti namoonni kunneen yeroo lubbuun namaa darbu qabeenyi manca'u cal jechuun gaafa hawaasni naannichaa ofirraa ittisuuf yaalu ammoo isin shanidha jechuun hidhuu jedhan. Kana malees qabeenya hawaasaa saamuu keessaa qooda akka argatanis eeraniiru. Aanaa Abbichuu fi Nyaa'aatti namoonni humnoota faannootiin butaman 11 ga'uun gabaafame. Kana malees dilbata darbe lubbuun namoota 3 darbeera. Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti naannoo Amaaraatti uumamee wal qabatee haleellaa fi miidhaa hidhattootaaf kan saaxilame aanaa Abbichuu fi Nyaa'aatti haga ammaatti lubbuun namoota 6 darbuun dhaga'ame. Kana keessaa haleellaa hidhattoonni faannoo jimaata akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 12 bara 2015 halkan raawwatanii milishoonni aanichaa 3 ajjeefamuu itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa obbo Abdataa Heliyyee himaniiru. Gandoonni aanichaa 7 aanaalee naannoo Amaaraa waliin kan waldaangeessan ta'uu isaatiin wal qabatee yaaddoon haleellaa hidhattoota faannoo ammallee olaanaa ta'uu obbo Abdataa fi jiraatan aanichaa yaada kennaniin ibsaniiru. Haalli nageenyaa baay'ee yaaddessaadha. Namni tokko kan gabbayee waa hojjetatu yookiin waa dalagatu hin jiru jedhan jiraatan aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa sababa rakkoo nageenyaan maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan. Jiraataan kun firoottan dhiyoo lama dheengadda dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 13 bara 2015 hidhattoota faannoon jalaa butamuu himuun hundi keenya balbala cufanneetu kan ta'aa jirru jechuunis haala keessatti argaman himaniiru. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Heliyyee haalli hidhattoota faannoo guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa jira. Karaa Siyaadaa Birii fi Waayyuudhaan hanga Dabra Birhaanitti kallattii hundaanuu marsaniit kan sochii taasisaa jiran jedhaniiru. Haleellaa hidhattoonni faannoo jimaata akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 12 bara 2015 halkan keessaa sa'a 10 irraa eegalee aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa ganda Nasirii mana horootti bananiin caasaa nageenyaa kan ta'an milishoonni 3 lubbuun darbuu obbo Abdataa Heliyyee himaniiru. Yeroo torbee tokko hin guunne keessatti hidhattoonni faannoo marsaa lamaan lammiilee nagaa aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa 11 butuu isaanii obbo Abdataan ni himu. Torbee darbe guyyaa kamisaa konkolaataa uummataa gabaa jimaataatii gara magaalaa Mandiidaa deemu daangaa irratti eeganii naannessanii gara Dannabaatti fudhatanii jedhan. Konkolaataa geejjiba uummataa kana keessaa yommuu fudhatanii deeman nama 8tu keessa jira kan jedhan obbo Abdataan hidhattoonni faannoo konkolaataa uummataa kana butuun gara naannoo Amaaraa magaalaa Dannabaatti geessan lakkoofsaan 3 ta'uu himaniiru. Waqtii sanatti konkolaachisaa dabalatee namoonni 8 konkolaaticha keessa akka turan kan himan aangawaan kun namoonni butaman kunneen maanguddootaa fi dargaggoota dabalatee kutaalee hawaasa garaagaraa ta'uu dabaluun himaniiru. Sana boodas gara iddoo Innawaarii jedhamutti geeffamuun akka hidhaman himuun konkolaataan butamee haga ammaatti as hin deebine. Hawaasnis gadi lakkifamnee jedhan obbo Abdataan. Jarri kun hanga har'aatti haala rakkisaa keessa akka jiran odeeffannoo qabna. Nyaatallee dhowwatanii baay'ee rakkachaa akka jiran odeeffannoo qabnaa jechuunis himaniiru jechuun BBCtu gabaase. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.